Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan isin qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo wayitaawaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hamma xumura qophii keenyatti na waliin turaan affeerraa kooti. Keessumaayyuu odeeffannoon jajjaboon qabu. Jalbaateen guyyaa kaleessaa manadhaa keessaa akka baheen beektan isarratti miidhaa cimaa irra ga'een hospitaala ciisaa akka jiru beekamaadha. Miidhaan isa dhaqqabe kan akkamitti haala amma keessa jiru fi akkasumas biyya Su'uudi Arabiyaatti guyyaa tokkotti namoonni 80 murtii du'aa fudhachuu dabalatee odeeffannoo garagaraa booji'amtoota biltsiginnaa kan guyyaa har'aa waboodhaan qabaman irraa kan isin biraan ga'u ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Egaan akkuma beekamutti daawwattoota hordoftoota keenya biltsiginnaan hawaasa Oromoo manadhaa keessatti dararuudhaan beekamtuudha. Waa'ee Jalbaateetti osoo hin darbine amma dura Jawaar Mohammad dabalatee Baqqalaa Garbaa namoonni hedduu miseensi KFO'dhaa manadhaa keessatti argamanii sanumaan wal qabatee dhiyeenya kanatti mootummaan gadhiisee gara maatii isaanii deebi'anii jiran. Haa ta'uutii hidhaan isaanii iddoo yookaan mana jijjiirate malee kan gadhiifamanii bilisaan itti dubbatanii bilisaan sabuu fi tajaajilanii miti. Isaa miti amma dubbiin Jalbaateen kaleessaa yookaan gaafa hidhamuu nama akkamii akka ture hundi keessanuu beeytanii miseensa waraana adda bilisummaa Oromooti. Har'a sadarkaa akkamiitirra akka jiru hundi keessan argitan guyyaa har'aatii fi guyyaa kaleessaa mana hospitaalaa erga seenee jajjabina dhuunfaa isaatiin cimina haa qabaatuyyuu malee dhibeen isa qaqqabe baay'ee cimaadhaa fi humna isaatii ol kan ta'edha. Yeroo ammaa kanatti gargaarsa dabalatee goofandiin banamaa fi jira. Oromoon jabaa ofii yeroo ammaa kanatti bira dhaabbattee yoo wallaannanne booda boo'uun bu'aan qabu jechuudha. Jalbaateen dhugumaan cabee jira, miidhamee jira. Namni qaama namaa fakkaatu qabatee galee gaafa achii bahu goggoysanii akka mukaatti gaafa gadi darbatan arguu caalaa wanti nama dinkuun jiru. Biltsiginnaan hin beeytanii kaan gabbaaftee abbaaf ilma warratti ajjeeftii kaan haadha ajjeeftii kaan maal gooti. Guyyaa kaleessaaf deengaddaa miseensa waraana bilisummaa Oromooti isin jechuudhaan abbaa fi ilma gadi baasanii ajjeesan jechuudha. Maqaa shaneetti yakkanii biltsiginnaan hammeenya akkanaatirra osoo jirtu yaa'ii idilee tokkoffaa lammaffaa mantaraqashii hojjetteettiniin teettettiniin shira mari'attii jechuudha. Waa'ee saba kanaa yookaan waa'ee lammii kanaa osoo hin taane shira biyyattii kana ittiin caccabsanii abbaa barbaadan ittiin deemaniitiniin bulchan mari'atanii jechuudha. Maaliif isiniin jedhee ilmi namaa akka bineensatti kaleessa gaafa gocha warratti hin raawwatamne gadi bahee ilmi namaa wal gubu mootummaan gabbayee tarkaanfii fudhatee nun argisiifne oduu gaddaa yookaan ibsa gaddaa tokko baasee nun argisiifne mootummaa akkana irraa maal eega Oromoon kan jedhu baruu danda'uudha qabnaa jechuudha. Isinii galee diktaatarummaa cimaa yookaan immoo abbaa irrummaa cimaa amma yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemaa jira jechuudha. Kanarratti Oromoon tooftaa ofii malachuu qaba. Jajjabee ofii jajjabeeffachuu qaba. Kanaaf jennee warwaannaa jechuudha. Mee amma osoo kana dubbannu waa'ee Su'uudi Arabiyaa isin haa kaasu. Su'uudi Arabiyaan guyyaa takka qofa keessatti lammiilee ishee miti lammii Itoophiyaati miti lammii Itoophiyaa waan gochaa jiru nuun argina. Lammiilee ishee 80 guyyaa takka keessatti ajjeechaa yookaan murtii du'aa irratti murteessanii jechuudha. Kanumaan wal qabatee balaaleffannaan tokko lammiilee Su'uudi Arabiyaa biyya biraa jiruun dhageessifamaa jira. Lammii Su'uudi Arabiyaa seerri isaanii maaf akkas jabaate kan jedhu dhuguma seerri shari'aa akkatti nama fixamoo isaanumatu diktaatarummaadhaaf akkas godha kan jedhu baay'ee ifa jechuudha. Seerri shari'aa daangaa qaba. Lubbuu namaa akka tasaatti callisee baasa kan jedhu hin jiru. Seerri shari'aa kan lubbuu namaatti murteessu nama argitee hammeenya cimaa qabuu fi nama zinaa dalagu namoota akkasii kanarratti jedhe malee yakka ati tasa dogongoraan uumamne yookaan malaammaltummaa adda addaatiin wantoota adda addaatiin himatame ajjeechaa irratti murteessu. Su'uudiin garuu guyyaa takka keessatti lammiilee nama 80 guyyaatti beeki. Kuni waan amatatti akka maali san hin sehin guyyaa takka qofa keessatti nama 80 warra murtii akkasii dabarsite jechuudha. Namni lammii ofiitirra guyyaa tokkotti murtii akkana dabarsu ijoollee keenya rakkattoota keenya kan achi jiruuf naatoo ni qabaata yoo jenne rakkoo guddaadha jechuudha. Wanni ani san kaasuun maleef lammiilee keenya Su'uudi Arabiyaa keessa jiran mootummaan achii naatoon qabuuf mootummaan Itoophiyaa keessa argitan naatoon qabuuf abbaa irreetii fi abbaa irree jidduu galanii rakkoo hamaaf of saaxilanii jechuudha.
dhaamsa oromummaa ijoolleen keenya kan dhiyeenyatti ani beeku kan guyyaa 3 dura beeku namni gara 80 olii gara Su'uud Arabiyaatti imalaa jira Yemaniin irraa yaa uummata Oromoo asii osoo isinii boonu inni qabame osoo haa ba'uuf iyyinu gaafa jalaanitti ol deebitan xiqqoo hin qaanfattan yaa uummata haamile makamiin achitti deemtan silaa yoo hidhamne uummanni Oromoo hin booyadhamoo maaliin naangalo ankaayyoon ijoollee Su'uud Arabiyaa kun numaaf isinii boonna isin maaf jalaan deebitan warra siin gale 10 diidan fudhatee maaf jalaan deebi'an kana ajaa'ibee du'e maali yaa sababa waliif na'uu hin jiraatu lubbuu keessaniif yoo naatan maal rakkoo qaba bar nuti imimmaan isinii buusna malee miidhaan nurra ga'u tokkollee hin jiraatu hin beeytaniimi kanaaf rabbi namni sodaatte ijoollee Su'uud Arabiyaa rakkoo mootummaan achi isinitti qabuu fi rakkoo mootummaa Itoophiyaa isinitti qabu argitan galtanii hin deebinaa ka galte achumaan biyya keetti dalagadhu rooroo biyya keetti yoo dadhabde baqadhu deemiti Keeniyaatti baqadhu Ijiptitti baqadhu bakka UN jala galtee qajee nagayaan jiraatta waraqaa kee argatte wanni biraa hin jiru dalagachuu dadhabdullee kanas hin jedha kanaaf akkuun dhaamsa Oromummaatii gama dhumaatitti waa'ee biltsiginnaa kanatti yoo deebine waraanni biltsiginnaa hin beeytanii waraana kara deemtuudhaan garaagarummaa hin qabu biltsiginnaan woboo xaraguudhaaf gara Wallaggaa Gujii fi naannolee adda addaa hedduutti ergite gara Harargee akkasuma Arsii Jiddugala kanatti Shawaa kanatti bakka hedduutti ergitee jirti waraana ofii jechuudha mootummaan Oromiyaa akka xaraguuf jedhame ajaja saniin wal qabatee poolisiin Oromiyaa achi deemtu poolisiinis rakkoo miti jaarsa maanguddoo waggaa 80 milishaa ol jedheetiniin ijoollee ofiitu ijaan arguu hin dandeenye waraanatti erganii booji'amaa ta'ee gaafa inni waraanni bilisummaa Oromoo intarvii godheetiniin naatoo isaaf qabu argisiisu na gaddisiisa dhugaa rabbiitti maanguddoota mee maaf ergiti dargaggeessuu danda'an jiru guyyaa har'aa qofee argitanii jiraattan waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa gara nama 30 olii bakka takkatti booji waraana makkalaakayaa jechuun miti waraana poolisii Oromiyaa dudduutuu tanaa miti makkalaakayaa biyya 30 ol booji'ee nu agarsiise maanguddoonni milishaa dirqamni fedhee hoositti kenname hin danda'u jettee hidhamuusii wayyaa jechuudha irbaata rasaasaa deemtee ta'udha waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon isaa akka isaan jedhan san shiftummaa balleessummaa fi wantoota inumaa dookumantarii hojjetti kaleessa TV'n Itoophiyaa takka dookumantarii si hojjettu akka warra fiilmii argitee tawwanuu san mana fuulduratti ibidda gubate wayii bira fidanii qabeenya kiyya woboon akkatti isaan bara afaan Oromoo dubbatti yoo afaan Amaariffaa ta'e mumkin woboon jara taloof keessaa balleessuuf godhe jenna afaan Oromoo dubbatti qalletti Oromoodha woboon Oromoodhaaf qabsaa jechaatiniin mana kiyya gubee meeshaa kiyya gubee maali jetti jara kenna waan natti fakkaatu miti angana waraanni bilisummaa Oromoo kanaan godha jedhee iyyaadu inni hin godhulle kaayyoon isaatu saba Oromoo bilisoomsuudha maaliif haala Oromoo rakkise jettanii fudhattan waan fakkaatu miti kun fakkeessa yaa biltsigee fakkeessi kun tasa waan fakkaatu miti jechuudha maaliif hin fakkaanne namni tokko fakkeenya fudhadhaa isaa waraana bilisummaa Oromoo amma mallaqa fudhachuu mallaqa barbaacha biyyaa baane mallaqa kana yoo arganne mallaqa akkamitti harkaan kukunna yoo saba akkas jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa saba kanaa barbaacha deema akkamitti haadha Oromoo darara akkamitti abbolii Oromoo darara jettanii yaaddan yoo hanga rakkinni jiraatellee tarkaanfii barbaachisaa fudhata malee dararaa waan akkasiitirraa waraanni bilisummaa Oromoo bilisaa jechuudha kanaaf biltsiginnaan shiroota hedduu gochaa jirti inumaayyuu amma yaa'ii idilee kanarratti naxibiiwwan yookaan qabxiiwwan isaan kaatantu jira qabxiin isaan kaatan maal inni waa'ee amma bulchuu kana dhiisanii marsaa itti aanu filannoo itti aanu akkamitti biyya kana ceesisuu dandeennaa jedhanii mari'atanii inumaayyuu akkamitti hooggantoota jajjabaa kaatuu dandeennaa jedhan yaa ummata biyya takkeessa namni jiraachuudhaaf bar dura mirga lubbuun jiraachuu qabaatu qabda mirgi jalqaba mirga lubbuun jiraachuu qabaachuu qabda mirga lubbuun jiraachuu gaafa qabaatte mirga dimokiraasii akka feetti ofiin dubbachuu ofiin murteeffachuu wantoota akkasii argatta osoo mirga lubbuun jiraachuun argatin mirga ofiin of bulchuu akkamitti gaafatta mirga dimokiraasii akkamitti gaafatta mirga hiree ofiin murteeffachuu akkamitti gaafatta amma bar rakkoon guddaan Itoophiyaa keessa jiru mirga lubbuun jiraachutu hammeenya qaba hin jiru jechuudha mirgummaan ati lubbuudhaan biyya san keessa jiraatu iyyuu hin jiru kanan isiniin jedha
Egaan odeeffannoo ammaaf qabu gaggabaabsee kanumatti isiniif gabaabsa. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Ankan isin waliin ture Reedii Adam TV. Ari'ataatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Nagaatti naa tura ulfaadhaa kabajamaa.